Akkam nu jirtu maatii qubee tuutoriyaal. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha qubee tuutoriyaal oduu gammachiisaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Innis galmee bara barnoota 2019 eegallee jira. Maarree viidiyoo keenya hadhaa irratti tartiiba galmee haala barnoonni ittiin kennamu walumaa galatti informationii guutuu takka takkaan isiniif ibsina waan ta'eef viidiyoo kana irratti hanga dhumaa nu wajjin turaa isiniin jenna. Maarree jalqaba irratti tartiiba galmee ilaallaa jechuudha. Tartiiba galmee guutumatti hubachuudhaaf viidiyoo itti aansee dhufu kana wajjin ilaallee walitti adeemnu. Akkaataa galmee tartiibaan isinitti mul'isa jechuudha. Kanaafuu nu wajjin turaa. Galmeedhaaf jalqaba wanti gootan qubee tuutoriyaal chaanaal keenya kana keessa seenaa jechuudha. Erga keessa seennee booda liinkii as biratti argitan kana. Liinkii kana tuquun gara bootii galmee seenaa jechuudha. Maarree barattoota keenya akka argitan bootiin keenya kana fakkaata jechuudha. Jalqabuudhaaf start boot iddoo itti tanatuna jechuudha. Erga start boot iddoo tunni booda start registration keenya kun dhufaa jechuudha. Start registration keenya dhufan yoo tunne gara mini app keenyaatti nu fudhata jechuudha. Kanaafuu isa tunna jechuudha. Start keedu kan nu ba'u kan start keedu kana tunna jechuudha amma sara deebi. Kanatti gara mini app nu fudhata jechuudha. Galmaa'uuf astuu iddoo kana tunna jechuudha. Akkaataa kutaa keenya irratti hundaa'uudhaan kutaa 9 taatee 10 taatee 11 taatee 12 taatee bataniiwwan jiran kanneen keessaa filachuudhaan tokko tunna jechuudha. Ammaaf galmee kutaa 12 qofa banaa waan ta'eef grade 12 keedu qofti nu dhufee jira jechuudha. Kanaaf grade 12 keedu san tunna jechuudha. Erga san tunne booda akkanatti peejii gara kanaatti nu fudhata jechuudha. Peejii kana irratti wanti nu ba'u full name nu ba'a. Kana jechuun maqaa guutuu, lakkoofsa bilbilaa, adireesii, magaalaa yookiin aanaa, school name, maqaa mana barnootaa jechuudha. Kanaafuu maqaa keenya guutuu ni galchina jechuudha. Maqaa keenya guutuu Mr. X jenneetiin waan keenya fudhataa jirruuf jedhesni Mr. X jenneetiin galchina jechuudha. Jechuun maqaa guutuu jechuun maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii jechuudha. As birattillee lakkoofsa bilbilaa galchina jechuudha. 09 dijiitii 10 guutuu qaba jechuudha. Dirqama lakkoofsa bilbilaa hojjetu ta'uu qaba. Yoo dijiitii 10 hin guunne hin ta'u jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa keenya waalitti irra galchina jechuudha. Deebi'uudhaan magaalaa keessa jirru yookiin aanaa keessa jirru itti bunna jechuudha. Fakkeenyaaf anama magaalaa Sallaa keessa jiru waan ta'eef Sallaa itti galchina jechuudha. Maqaa mana barnootaa keessanii mana barnootaa amma itti barataa jirtan san jechuudha. Maqaa mana barnootaa keessanii nuuf galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf preparatory jennee galchina jechuudha. Erga informationii kanneen guutuu galchine booda continue jennaan jechuudha. Erga continue jenneen booda gara peejii kana nu fudhata jechuudha. Peejii kana jalatti baankii kamiin akka kaffaluu barbaannu nutti hima jechuudha. Komershaaliin hin jira, kooperaatiiviin hin jira, e-birriin hin jira jechuudha. Gara komershaalii seenu jechuudha. Komershaalii gara peejii kana ammas fudhata jechuudha. Lakkoofsa akkaawuntii bira jira, maqaanis bira jira, hammi qarshiis bira jira jechuudha. Kanaafuu riisiitii keenya sana asirratti galchuudhaaf choose file iddoo kan isii tunnaa jechuudha. Choose file yoo tunne faayilii keenyaan fudhata jechuudha. Sanii achi deebinee screenshot yookiin nagahee keenya san galchina jechuudha. Yoo tunne kan upload ta'a. Sanii achi egaa asirratti upload goone booda yookiin ammoo egaa asirratti footoo sana asirratti galchine booda submit iddoo itti tanatunnaa jechuudha.
So nagayeen keessa milkaa'inaan nu bira gahee jira jechuudha. So kanaafuu daqiiqaa muraasa ennaa jechuudha haga liinkii karaa bootiitiin nu ergana jechuudha. Liinkiin karaa bootiitiin nu ergama jechuudha. Kanaafuu haga liinkiin nu ergamu hin ennaa jechuudha. A few moments later. So akka argitan nuuf ergamee jira jechuudha. So asirratti koodiin nu ergame, liinkii nu ergame jechuudha. So akkuma kana dura beekamu koodii keessan gonkumaa hin dagatinaa yookiin seef godhaa jechuudha. So kanaafuu liinkii nu ergamaa. So kanaafuu gara liinkii san tuquudhaan gara private groupii keenyaa seenuu ni dandeenya jechuudha. So kana fakkaata akka salphaa isinii ta'e abdii qabnaa. Waan viidiyoo kanaan ni turtaniif galatoomaa jechuudha. Maarree maatii keenya akkaataan galmee daran salphaa akka ta'e abdii qabnaa. Maarree itti aansuudhaan immoo information information dabalataa isinii kenninaa jechuudha. So inni jalqaba haala barnootaati. Akkuma kana dura beekamu barnoota karaa teelegiraamiitiin kenninaa jechuudha. So kan YouTube irra jiru akkuma YouTube irra jirutti ta'e barnoota piriimamii keenya karaa teelegiraamiitiin kenninaa jechuudha. So kana jechuun barataan tokko viidiyoo teelegiraam irratti buufatee sa'aatii barbaade yeroo barbaade irra deddeebiidhaan ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kan biraa immoo asuma keessatti viidiyoo qofa osoo hin taane noottis isinii kenninaa. Torbeedhaan kuiziin illee kan isiniif kennamu ta'a. Xumura marsaa irratti illee qorumsa moodeelii kan isinii kenninu ta'a jechuudha. Informationiin itti aanu immoo haala marsaati. Barattoonni baay'een nu qunnamuudhaan akkaataan marsaa kun nuuf hin galle jettanii keessaan nu qunnamaa jirtu. Haala marsaa kana yoo takkaaniif isinii godhu marsaan tokko ji'a 3 tura. Marsaan lammaffaa illee ji'a 3 tura jechuudha. Kana jechuun ji'a 6 keessatti barnoonni keessan guutumatti isiniif xumuramaa jechuudha. Barnoonni ji'a 6tti isinii xumurama. Garuu sanii achi maateriyaaliiwwan wantoonni amma isin argattan wanta akka viidiyoo kuizii maama kun immoo haga isin barnoota xumurtanii kan isinii turtaa jechuudha. Mallee irra deebi'eef isinii gochuudhaaf marsaan ji'a 6. Kana jechuun barnoonni ji'a 6 keessatti isinii xumuramaa jechuudha guutumatti. Sanii achi haga waggaa guutuu yookiin immoo haga barnoota xumurtanii fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Kan biraa immoo informationiin isa dhuma barattoota kutaa 12tiif jechuudha. Barattoonni kutaa 12 viidiyoowwan hundaa iddoo tokkotti argattu. Fakkeenyaaf baayoloojii ka kutaa 9 illee ka 10 illee ka 11 illee ka 12 illee iddoo tokkotti argattanii jechuudha. So kanaafuu barattoonni kutaa 12 ka hundaatu iddoo tokkotti argattu jechuudha kutaa 12f yoo galmooftan jechuudha. So kana fakkaata walumaa galatti informationii dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 7 77 20 36 55 yookaan duwwaa 9 68 86 duwwaa 2 78tiin nu qunnamuu dandeettu. More kabiraatiif illee karaa websaayitii keenya qubee tutorial.courses kan jedhuun websaayitii keenya seentanii informationiiwwan guutuu achi jala argachuu ni dandeettu jechuudha. Achi jalatti link social media keenya hundaatu isiniif taa'ee jira jechuudha. So kanaafuu social media keenya hundaa jala seentanii informationii keenya guutuu ilaaluu dandeettu jechuudha. Kana fakkaata nagaan nu tura.